سرايا القدس مشاهد من قصفها مع لواء العمودي بقذائف هاون جنودا وآليين. قال الجيش الإسرائيلي إن منظوماته الدفاعية اعترضت صاروخين أطلق. كما أننا مستعدون كري باسم أنصار الله يحيى سريع إن الدفاعات الجوية اليمنية الشعب الفلسطيني ومجاهديه المتطرفين المسجد الأقصى المبارك في مجموعات من جهة بثتها كتائب القسام وحصلت عليها الجزاء. الفداء جواب بإذن الله. الله أكبر الله أكبر حي، وهذه إمكانية كبيرة جدا على الرصد، إمكانية المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله خلال حديث came as the result of absolute impunity. Kamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya adoolessa torban wiixata galgalaa maadhee miidiyaalee idil addunyaa waraana ba'aa gidduu galeessaa haleellaa galoo galaana diimaaf harka deebi'aawutti yamanootaaf dhidhima beengoriyoof ummuu raashiraash waraanni guddaan imala Benjaamin Netanyahuutiin booda jiru cimaa tahuu xiinxaltoonni miidiyaalee idil addunyaa dubbatan. Tarkaanfiin birgeedii Alaqsaa Baal Quddus kutaa Raafaa Jabaliyaa Beetul Ayaaf Kaaninus har'aaf kaleessaa loltoota Israa'el 13 calaasuun bibbiin harka kennachuu qabannee dhiyaannee jirra. Waraanni haleellaa guddaa Libaanos, Israa'el, Haawutii fi Hamaas gidduutti gaggeeffamu ammas ijibbaata barbaada. Abdii kan muratiin Benjaamin Netanyahuun gara White House'itti imalanii jiran qeeqni guddaan bulchiinsa Doonaald Tiraamp irratti eegaluu miidiyaaleen galalchaa jiran. Dippiloomaasiin shira biyyoonni Arabaa Iraan irratti dhiibbaa biraa taasisuuf gara Raashiyaa akkasumas ba'aa gidduu galeessaatti taasisan pirezidaantii Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaatiin yoo qeeqaman ministeerri damee alaa Iraanotaa Dr. Sayyid Abbaas Araakchi Qaatariif Saa'ud Arabiyaa akeekkachiisuun ijoo miidiyaa ta'een shirriin Ameerikaa fi Israa'el keessattuu haleellawwan guyyoota 12 keessa bulchiinsi Muhammad Salmaan daandii qilleensaaf odeeffannoo aviyeeshinii Israa'elii kennuu keessatti golli basaasaa Riyaad hirmaate kan jedhu Iraanota kan dheekkamsiisan tarkaanfiin kanaan booda galoo galaanaaf boba'aa Saa'ud Arabiyaa irratti fudhatamu akka isaan hadoochuu jiran Jeneraal Abdurrahim Musaayii qondaalli ajajaan waraanaa warraaqsa eegdota Riippaabilikii Islaamaa dhaadachuun dhaga'ame. Haleellaan kutaawwan waliigalaa Raas Iisaa Hudaydaaf Sana'aa gaarreen 11 haleelaa jeettiiwwan 20 Israa'el oolteef maadheen misaa'iloota furgugahuutti Yamanoota Falastiin lammaffaaf Zulfiqaar 11 keessa sadi miidhaa gurguddaa dhaqqabsiisuu Middle East Eye, Middle East Monitor, The World Journal Stream, Al Jazeera, Al Arabi TV walharkaa fudhanii gabaasan. Haleellaa kana keessaa misaa'ilonni 2 Beengoriyoo yoo haleelan buufanni waraana Ummuu Rashrash Cilaa fi Hawtiin xiyyaarota Israa'el F-35 jedhaman misaa'ilotaaf humna qilleensaatiin batattisee ari'uu isas miidiyaalee idil addunyaatti Hawtiin humna qolannaa akkamii argate gabaasa maadhee balballoomii keessatti gurraan isin geenya. Sirri damee alaa kan Chaayinaa waan geeyyiin tarkaanfiin kanaan booda Ameerikaas ta'e maadheewwan warra dhiyaa Iraan irratti fudhataniif waraanichatti makamuu ifaan ifatti har'a beeksisuun Pentaagoniif Tel Aviv mataa dhukkubsuun dhaga'ame. Bulchaan Israa'eloota Benjaamin Netanyahuun zambiila qabatee sadaqaadhaaf gara Waashingitanitti imaluu wal qabsisee mormiin gurguddaan itti dhoohuu miidiyaaleen gabaasaa jiran. Deevid Laamiin ministeerri damee alaa kan UKdha. Tarkaanfiin weerara West Bankiif haleellaan Gaazaa amma fudhatamaa jiru Ameerikaa ilaallata jechuun gara Ameerikaatti quba wayita qaban pirezidaantiin Firaans Emmanuel Macron yeroo rakkoo kamiyyuu Israa'el cinaa dhaabbannee haleellaa kana dhaabuu dhabuun ammoo bulchiinsa Benjaamin Netanyahuudha gara tarkaanfii biraatti ceesisa jechuun yeroo yayyabaniif waywaatan ta'utu himame. Raashiyaa fi Iraan gidduutti haleellawwan gurguddaa maadhee Iraan irratti raawwatame wal qabsise komiiwwan adda addaa miidiyaaleen
dhiyaa galaalchaa jiran Demetri Peskov qondaalli Kireemiyaa himanii jiran. Iraan michuu teenyaadhas Boris waliin dhaabbanna waa hedduus wajjin hojjanne dubbachuun barbaadan kan jedhan Demetri Peskov tarkaanfiiwwan kanaan booda fudhataman ammoo rakkoo guddaa dhaluu akka jirus Ameerikaa akeekkachiisan. Puutiif Tiraamp walitti mufachuu isaanii fi waraanni Yukireen garamitti deema kan jedhan. Ijoo miidiyaalee idilaa addunyaarraa gulaallee gurraan isin geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti obsaan akkasumas haroo yoo taatan sabskiraayib gochuun jaalachuun mallattoo abbuugduu qubaasan laayik gochuun hiriyoota jaalattaniif daneessuun nu hiruun dagatinaa isiniin jenna. Yaada qabdan sanduuqaa keessatti No War Free Palestine Free Civilians jechuun nu qubsiisaa jenna. Maadhee balballoomii Al Jazeera, Al Arabii TV, Hindustan Times, Times of India, Politico, Financial Times, Middle East Monitor, The Wall Journal Stream, Times of India, Times of Israel irnaaf tasniim wabeeffanne gurraan isin geenyaatti dhiyaadha. The controversial Gaza Humanitarian Foundation or GHF has been long accused of صحيفة يدعوت أحرنوت عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله خلال منظوماتها الدفاعية اعترضت صاروخين أطلقا من جهته. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الحوثيين تنفيذ المقترح. أعلنت الحركة أنها قدمت للوسطاء ردا صيغ بالإجماع. الله أكبر الله أكبر يا رب مكننا يا رب يا رب مكننا يا رب. هي البطل عمل في الله أكبر الله أكبر. والذي يرتقي إليه الجيش الإسرائيلي في عملية الحصول على المعلومات وعملية السلام عليكم. قبل الخوض في ملفات هذه الساعة ننبه إلى هذه التطورات فيما يتعلق بهذا الحدث الأمني المزدوج، وأيضا نريد معلومات سريعة عن هذه الكتاب لأراضي جديدة من داخل القطاع. هذه التسمية الحقيقية للمنطقة العازلة. القطاع أصلا عرضه في أقصى اتساع لا يصل إلى 20 كيلومترا تقريبا. نعم لا شك بأنه على قطاع غزة وليس تفجر المفاوضات بعد 60 يوما الأولى. هذه المرة قذائف الهاون موضوعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي القرار. إسرائيل حركما في تنين جفتمود أميديالين إدلا الدنيا قلالجان وصورانا غازاين غولبين كتاوان باقدو غليسا سوريا لبانوس يمني بكنين ككنا فكاتان ريبيچان بربادون إسين كسارا ديناغي دولار بليون جا أولي yeroo ammaa dhidhimsuu fi manni marii waliigalaa Yihuudoota Kinseetiif Shimbeet gidduutti wal qoraasiin gurguddoon yeroo jiranitti Benjamin Netanyahuun sadaqaa gurguddoon gara Waashingtanitti imaluun yaadichaa fi kallattiiwwan adeemsa siyaasaa hiikoo gurguddaa kennaafii jiran. Keessattuu wal waraansi guyyoota 12 erga injifannoo Iraanotaatiin goolabame jedhame loltoonni Israa'el akka baanaatti harca'uuf yoo dhiqaate loltoonni 66 guyyaa 7 keessatti dhumuun mallattoo gaaffii wayita ta'u uguramtoonni Israa'eloota achi buuteen dhabamee fi boombiiwwaniif rooketti Ameerikaan hirtuun har'as lammiileen Filisxeemota dhibboota hedduun harcaa wayita jiranitti olaantummaan Birgeedii Alaksaaf Al-Quddus kutaawwan Raafa Jabaliyaa Taal Alalwaa Al-Zaytuun kibba Kaanenusii fi kanneen akka Tuffaaf Beetul Ayaa irratti harca'uu bira darbanii taankii duwwaa galuun isaanii kisaaraa guddaa wayita jedhame. Hiriirri guddaan lammiilee Israa'eliin ammas mormii guddaa kaasee fi waldhibdeen koree paarlaamaa waliigala ministeerota akraarii fi akkasumas Kneseetiif paartiiwwan mormitootaa fi gamtaa paartiiwwan gidduutti uumamuudha. Middle East Eye Political Financial Times wayita ibsanitti waraanni guddaan ansaarota Yemaniitiin kutaawwan gurguddoo Israa'eliif bu'uura maadhee Ben-Gurion Ummura Shiraash haleeluu bira darbee ilaamaa isaanii rukutuuf kisaaraa guddaa dhaqqabsiisuun Benjamin Netanyahuuf kudhaaf mallattoo gaaffii wayita jedhamettidha. Gabaasa kana dhageeffanne haleellaa Birgeedii Alaksaaf dhumaatii loltoota Israa'el 13 haleellawwan tsiyoonota Filisxeemota 57 ol ajjeesanitti dhiyaanna nufaana bu'a. سرايا القدس مشاهد من قصفها مع لواء العمودي بقذائف هاون جنودا بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. لتقديم المساعدة وإنقاذ الجنود المصابين ما أدى إلى
وتزامنا مع القصف وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح أعلن تعطل المولد الرئيس للمستشفى وعدم توفر قطع غيار لصيانة هذا المولد، لأن هذا المولد يعمل. ونتابع في الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن غارات إسرائيلية وأصوات المقاتلات الحربية التي لا تزال تحلق في سماء قرى الجنوب والبقاع شرقي لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل. وقال أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. ما تقول المصادر العبرية، ولكن من جهينة الخبر اليقين ستأتي من القسام. يريد من الإدارة الأمريكية ضوءا أخضر لهجمات إسرائيلية إضافية داخل إيران إن حاولت إيران الوصول. كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع، نحن مخطط الاستسلام. وبعد تأكيد حركة حماس جاهزيتها بكل عن هذه العمليات التي قامت بها كتائب القسام. إن اليمن بشعبه الوفي وجيد. dhimma wal dhibdee Israa'eel fi Libaanos gidduutti ergaman adda Ameerikaa shiraxaxuu isaanii adeemsota tarkaanfii ba'aa gidduu galeessaa keessaa waraanicha ni ammeessa jedhame ta'uu miidiyaaleen wayitta gabaasanitti humna kamiinuu badayaa fudhachuuf Israa'eel gatii hin qabdu. Ameerikaanis taatee deeggarsa fedheen iyyuu wareegama barbaachisaa ta'e kafaluun amma qophii jirra kan jedhan Sheek Naayif Qaasim tarkaanfiiwwan keessattuu bulchiinsi Joosef Ooniif ministeerri damee alaa Waayif Salaamii shira Ameerikaa wajjin xaxan kanaaf tarkaanfiin keessoo keenyattis eegalamuu jira jechuun qondaaltota Libaanos akeekkachiisuun dhagame. Ergamaan addaa ba'aa gidduu galeessaa fi ambaasaaddariin Libaanos kan Ameerikaadha shira bulchiinsaa yeroodha Joosef Oon wajjin taasisaa jiruuf Sheek Naayif Qaasim maadheen waraana Hizbollaa yeroo kamiyyuu caalaa kan itti ufijaareef dogongoroota adeemsota kufiinsa kaleessaa keessaa bahe hidhannoo gaariidhaan Israa'eliin qolachuuf maadheewwan deeggartoota isaanii kamiyyuu dachee abbaa keenyaa kan kennine akeekkachiisuu barbaanna jechuun bulchiinsa Joosef Oonii fi kaabneewwan isaanii jala muruun akeekkachiisuu Almaadiyaa Aljaziiraaf Al-Arabii TV'n wayitta gabaasanitti turan. Misaayilonni gurguddoon walakkeessaa kutaawwan Gaazaa keessaa ka'an buufata maadhee guddaa Israa'el kutaawwan Gaazaa kaabaa keessattuu Jabaliyaa gara kibbaatti argamu irratti tarkaanfiin isaan fudhatan loltoota Israa'eliidha kan hadooche ta'utu himama. Merkebaaf taankiiwwan akkasumas adeemsota loojistikii waraanaa fi diinagdeen kan hanqatan loltoonni Israa'el Hamaasiif jimbiilfachuudha xiinxaltoonni ba'aa gidduu galeessaa gabaasaa jiran. بسبب اشتباك مقاتلي القسام مع فرق الإنقاذ الإسرائيلية حتى هذه اللحظة حدث أمني، ومن المعلومات التي يعني تابعناها تباعا طيلة المدة الماضية. إذن هذه صور لتعامل الإسرائيليين مع هذا الحدث الأمني في شمال قطاع غزة الذي أدى بط كما يوصفون في صحيح ينتظروا مصيره. صحيح في يعني مواصلة هذه الحرب. هذه الكتيبة نتسح يهودا هي عمل فداء جواب بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنها حرب عشوائية، هي حرب تحتاج إلى رصد وإلى تدقيق وإلى متابعة. الذين يتواجدون في الأمام يشمل القطاعات الأرضية، يشمل مراصد الاستخبارات الموجودة بالإضافة يونس والتي خاضها عناصر كتائب القسام. هذه والآن أيضا في غضون ذلك قال موقع ولا الإسرائيلي أن جنديا إسرائيل التي تمتلكها إسرائيل لمراقبة ما يدور حول آلي نفذت القوة الصاروخية. haleellawwan jeettiiwwan xiyyaarota teekinooloojii ammayyaatiin deeggaramuun humni Israa'el kaatii fi tsiyoonota kan faashist Benjamin Netanyahu kutaawwan Yaman Raas Isaa Hudaydaa Sana'aa fi gaarreewwan Yamanii
ittuma bulee fi deebii gahaa kennuun dhaga'ame. Maadheewwan harka hawtitti argaman iddoolellee barbadeessine kan jettu teekinooloojiin misaayilotaaf humna qolannaadha jeettiiwwan isaanii ari'ee kan ofirraa baase ta'uuf F-35 jedhamu paayileetii wajjin hawtii yamanoota ifa taasise. Nuti hanga yoomittuu shaahida ta'uuf qophoofnee jirra obboleewwan keenyarra humni dubatti nu deebisuun jiru jedhan Yahyaa Sariyaa. Qondaalli dubbiimaa hawtii yamanoota kana qofa osoo hin ta'in Umuura Shirash Bengooriyoo haleeluun wayitamamu halkan wiixatarraa kaasee ammoo haleellaan cimaan jechuun har'a sababeeffatanii kutaawwan Haayifaa Eelaatiif buufata maadhee Israa'el hadoochuu itti fufna wayita jedhanitti oduun Benjamin Netanahuun walakkeessa Gaazaatti birgeedii mujaahidoota Hamaasiin dhageen isaan shororkeessuun dhagame. Qondaala ajajaa waraana lafoo Iyaazamiriin kan walitti bu'an sababa waraana Gaazaa dhaabnee lammiilee kennu guramtoota harka Hamaas jiran haafuunu jedhu irratti wal dhabuuf qondaaltota hedduu bakka wal jijjiiruun kan beekamu biibbiin balaan guddaan itti dhufuuf diinagdeen doolaara biliyoona 6 ol kisaaraan biyyattii akka ta'e wayita himame. Ameerikaatti imaluu Benjamin Netanahuudha xiinxaltoonni gidduu galeessaaf idila addunyaa ammas boca waraanichaa fi haleellaan marsaa lammaffaa Iraaniin akka qeerransaaf adurreetti wal eeggataa jiran itti deebi'uu akka oolleef buufanni guddaan teekinooloojiiwwan Israa'el qabduuf qabiyyee waliigala hanga maadhee baalaastikii fi buufanni maadhee Nebaatimii fi Beershebaatti argamu Iraaniin haleelamuuf magaalaan Haayifaa barbadaa'uun diinagdeen biyyattii hudhaa jala ga'uuf Benjamin Netanahuun dhiiroo achii nafaa fi as deebi'aan yeroo wal gaafachiisaa jirutti qondaaltonni kaabinee Shimbeetiif Keeneset wal affeelutti jiraachuu miidiyaaleen gabaasan. Itamir Ben-Gavir Bezalel Simotrich har'a gochisaan masgidul Alaqsaa irratti raawwatan hedduun balaaleffatus Saud Arabiyaan mataan isiitu ejentii Muusaa taatee argamuuf Israa'eloota wajjin dhaabbachuun obboleewwan isaanii Filisxeemota duguuggamaa jiraniif Saud Arabiyaan jiraachuu biyya Filisxeemotaatiif farra ta'uudha xiinxaltoonni dubbachuun gabaafame. Ministeerri damee alaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniif ejensii to'ata atoomii nikileerii addunyaas har'aa akeekkachiisan fedhii keenyaan seenne fedhii keenyaan baana jechuun hojjettoota biyyattii kan ejensiidha. To'attoota atoomii nikileerii erga ofirraa baasanii Iraan fordoo deebistee ijaaruun ammoo sodaa guddaa akka ta'e Waashingtaniif taareen Tel Aviv gidduutti waraanichi akka ka'u mamii hin qabamu jedhamee jira. Ministeerri damee alaa Chaayinaa Wang Yiin tarkaanfii Ameerikaan Iraan irratti deebistee fudhattuuf Chaayinaa waraanichatti akka makamtus Associated Press Al-Arabi TV'n gabaasee itti dhiyaadha. من الحرس الثوري الإيراني غربي إيران في منطقة وصفت إسرائيليا خلال And every multilateral arrangements and groupings have to be alarmed and have to act now to end impunity and to hold the criminal. قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للبرنامج النووي. وأشار وانغ الحرب لا يمكن أن تحل المسألة النووية الإيرانية. الاستخدام المفرط للقوة يؤدي إلى تفاقم النزاع. برجمني شرافي تاتاوان غورغودو ورا ريبابليكانوتا بولچينسا دونالد ترامب يهودوتا جيشوتا جلتي قبولا في لميلي فلسطيموتا چونقرساف دغوغا جلتي دربتنا الدنيا هندان يروكي كما جروفي ادمسي بربادنا كيستو امريكانو رت دينتا هدمسو بولچينسا ريبابليكانوتا في فينطاليوتا بارتي جيوشيف دلتوتا جيوشتان بارتي ديموكراتوتا بولچينسا جون بايدن كان دورانيتين قيقا غرغدا كاسون دغما لميلين امريكا تركان بوفتا نيكليري ايران irratti fudhatameef kan Tiraampiin qeeqaa jiraniif doolaarri biliyoona 2.6 ol kan baheef ganaa gaaffii jala yeroo jiranitti ta'uun dhaga'amee jira. Waraana Gaazaa keessatti tarkaanfiin tsiyoononni fudhataa jiranii fi bombiiwwan Ameerikaa seenaa jijjiirra dimokiraasiif kallattii kan jijjiire ta'uu fi olaantummaa irreerras agarsiisu bulchiinsa Doonaald Tiraamp jalatti diinagdee waliigalaa fi hariiroon Chaayinaa akkasumas Raashiyaa fi Kooriyaadhaa ammas bibbii gara Waayit Haawusitti waamuun
كم سبرا ويتكاسو أفقلت واني في نياتي بلتوني بيوت عربا كانك كينج محمد سلمان قطر كسمس إماراتي في كانين كويت فكاتن الدونيساني بيا بارشيا جتون كيساتو ركوان غرغدو غالو غالانا هرموزين والكبسيسي إيران فنجيوانين غالو كان هيتكان جران يادو غدا ويتتايتي وراني غازا حليلوان إسرائيل في برغيدي مجاهدوتا لولتوتا إسرائيليس أبدي مراتشيسن اتفوفو ميديالين غباسا جران. ما يفهم أولا من إشارة من كتائب القسام إلى أن الحدث هو في منطقة بيت حنون منصات قاع شرقي لبنان وقرى أخرى جنوبية البلاد. الغارات أيضا بحسب مراسلتنا طاولت المعلومات التي كنا قد تحدثنا عنها يوم أمس وهذا اليوم وبعد موقف حزب الله، فإن الموقف اللبناني الرسمي يتحدث عن تعهد على خسائر جراء عمليات المقاومة. وفي السياق ذاته نقل مراسل الجزيرة قبل قليل أن مقاتلات إسرائيلية مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي شمال غربي المدينة. العسكري باسم الحوثيين. تحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة. نفذت القوة الصاروخية. قبل فصائل المقاومة يعني هي نوعية ويضعون العبوة